qaama kiyyatti galcheen anis nan ilaale. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas haga kutaa 7 qofaatti ergan baradhee booda maatiin koo harka qalleeyyii waan na turaniif anaan na barsiisuu miti na jiraachisuun iyyuu waan isaanitti ulfaatuuf akkuma obboloota koo kaanii barnoota kutaa 7 addaan kuteen magaala galeen mana namaa galeen hojjechuun jalqabe. Bara jireenya koo walakkaatii ol mana namaattiin dabarse. Yeroo ammaa kanas har'as manuma namaa keessan jira. Jalqaba irratti qacarameen manni ani seene aanaa keenyatti kan argamtu mana daabboo fi shayiin gurguramtu tokko keessa ture. Hojiin kiyyas meeshaa mana keessaa dhiquu, yeroon barummoo daabboo yookiin immoo cornaaqqee kan jedhamu halkan ganama barii ka'een tolchuu, sanaan immoo maallaqa dabalataallee argachuu ture. Sanarraan kan hin jalqabe waggaa 3 manuma tokko ergan hojjedhee booda mana sana dhufee galgala daakuu yookiin immoo furnoo daabboo tolchaa kan fudhatu dargaggeessa tokko waliin baraam. Dargaggeessi kunis akkuma mana kana mana daabboo fi shayii kan mataasaa qabaam. Wal baruurra darbee jaalalatti seennaam. Ifaan yeroo hedduu magaala keenyaatii ni bada. Kan inni dhufu galgala dhawaan na ta'eef ija namaa fi ifaa ilaallannee guyyaa ifaan hin jirre dargaggeessa kana waliin wal dhungachuullee ni eegallaam. Booddee irratti sin fuudhaa yeroo inni naan jedhu anis mana namaa maallaqa kanaan jiraachuu korra si waliin jiraachuu naaf wayya jedheen maatii kootti jaarsa akka inni ergatu taasiseen isa waliin jiraachuun jalqabe. Turtii waggaa 2 erga waliin jiraannee booda rabbi na gargaaree mucaa dhiiraa tokkoon godheefi jaalallii fi nageenyi keenyi kan nuti waliin qabnu ajaa'iba ture. Haa ta'uutii garuu ani maatii harka qalleessaa waan nan ta'eef maatiin kiyyas ta'e firoottan koo magaala dhufaniiru taanaan mana kootti bobbaafatu yookiin immoo boqotu. Bulanis oolanis waanuma mana jiru nyaatanii dhuganii namni baadiyyaa immoo daabboo yookiin immoo cornaaqqee kana ni jaallata mitiire. Haatiif abbaan koollee shayiitti buuseen yeroo kennuufi akka waan cornaaqqee nyaataniitti otoo hin taane nyaata guddaa nyaatanii ana biraa galaniitti yaadu. Haa ta'uutii garuu wanti kun yeroo booddee mana koo irratti dhiibbaa uumuun isaa hin oolle. Abbaan manaan koo bu'aa akka kaleessaa argatu dhabaa yeroo dhufu hojiin kun isa nuffisiise. Dhuma irratti ani kanaan booddee hin hojjedhu atumti qofti yoo hojjetta ta'e malee jechuun hojii kana natti dhiisee magaala keessa naanna'uu jalqabe. Al takka ijoolleen dhiiraa hojiin argatan yookiin immoo hojjetan mooraalii kennuuf yoo baate yookiin immoo gita hojii sanaatiin bu'aa yoo dhaban abdii ni kutatu. Abbaa manaa kiyya kan mudates waanuma kanadha. Yeroo kanatti abbaan manaan koo magaala keessa dargaggoota waliin waan akka kaartaa qumaara kanaallee eegalee baay'ee badee. Booddee irratti akka magaala keenyaatti beeksisni waajjira poolisiirraa namoonni poolisii ta'uu barbaadan kutaa 8 ol barattan ilkaan keessan fayyaa ta'e hojjaan keessan kanaanga kanaa ta'e galmaa'uu dorgomuu ni dandeessu jechuun beeksisni ni baha. Abbaan manaan koos fiigee wanta kana galmaa'a. Lakki dhiisii asuma waliin teenyee hojii kana hojjennaa yeroo jennu hojiin kun bu'aan qabdu kanaan booddeetti hin deebi'u jedhee anaan didee. Kanaan magaala biraa deemuun naannoo baatii 10 erga leenji'anii booda gara biyya biraatti qacaramee hojjechuu jalqabe. Akkuma haala mijeeffateenis anaa fi daa'ima isaa ofitti ni fudhatee gaa'ela keenya akkuma duriitiin jaalalaa fi kabajaan waliin jiraachuu keenyatti fufne. Amma gaa maatiinis firris nu bira hin jiru mitiire kan jiru sadan keenya ana isaa fi mucaa keenyadha. Naannoo waggaa tokko hojii kanatti gammadee erga hojjetee booda namoonni poolisii ta'anii isa waliin hojjetan naannoonni jiraatu kana keessatti of jijjiiruudhaaf hojii hin taane tokko yeroo isaan hojjetan abbaan manaan koo ni arga. Yeroo kanas dhufee maal ta'a anis kanan hojjedhee jedhee na gaafata. Ani lakkii gonkumaa waan akkanaa yaaliini nuti kan jirru biyya namaadha. Takka qabamtee jennaan namni siif hin jiru sanarra immoo cubbuudhasii yakkadhasii jedheen jala mureen isatti hime. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo takkaa 2 hojii kana hojjetee itti milkaa'e. Birrii yookiin immoo maallaqa kanas ni mi'eeffate. Haa ta'uutii garuu si'a sadaffaa yeroo yaalu hiriyaasaa gochaa kana waliin raawwatanii waliin walii galuu dadhabanii hiriyaansaa waliin hojjetu dabarsee isa kenne. Innis egaa ati dabarsitee na kenne jechuun hiriyoota saajjaa waajjira poolisii
isii keessatti hattoota gargaaruun hojii hannaa irratti galgala bobba'an dabarsee kenneem. Kanaan hidhaan waggaa 7 itti adabamee mana hidhaa seeneem. Ani gadi ba'ee hojjechuudhaaf kan biyyaa malee biyya kanatti homaan beeku. Otuun biyya kanatti beeka ta'ee of danda'een iyyuu mucaa koo nan guddifadha tureem. Haa ta'uutii garuu inni hidhamee jennaan wanta nyaadhuuf wanta dhuguun dhabeem. Obboloonni isaa yeroo muraasaaf gargaarsa naa godhaniiru. Haa ta'uutii garuu gargaarsi yeroo muraasaa immoo nama jiraachisuu hin danda'u. Baruma abbaan manaan koo hidhame mana namaa galeen hojjechuuf nan yaaleem. Haa ta'uutii garuu daa'ima waliin naaf mijachuu namni seeraan na hojjechiisatu na dhibeem. Ani yeroo sanatti kan hin fedhu hojjedheen maallaqa argachuu otoo hin taane anii fi daa'imni koo qofti haga abbaan manaan koo hiikamutti nyaatuma naannee bullu mana hojjennuutii argachuu tureem. Haa ta'uutii garuu kunumtuu baay'ee ulfaannaan daa'ima koo maatii koo harka qalleeyyiitti deemee gateen gara magaalaa Finfinnee dhufeen hojjechuu jalqabeem. Maallaqan hojjedhuun namatti akka har'aa bilbillee hin tolle maatii kootti erguun daa'ima koo guddifachuun eegaleem. Jireenyas ta'e hojii magaalaa Finfinnee baraan dhufeem. Yoo xiqqaates naannoo mana 10 ol gariin waggaa 2 gariin immoo baatii 2 baatii 1 ji'a 6 kan hin hojjedheeru ni jiraam. Akkuma amala isaatti mana nama hundumaa danda'een otoon hojjechaa jiru waggaa 3 walakkaa hidhamee abbaan manaan koo hiikamuu nan dhagahaam. Akkuma hiikamettis hojii isaarraas ari'amee dhufamoo eessa jirtaa jedhee yeroon gaafadhu anuu garan dhabuun dhabeera maal gara koottuftaa bakkuma jirtu taa'inaan jedheem. Tole jedheen bilbila isaarree argadheen yeroodhaa gara yerootti yeroo haala mijeeffatu anaa fi daa'ima isaa ofitti fudhata jedheen baay'ee eegaan tureem. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 yeroo fixu fuudheeraa heerumii jedhee jechuma tokko qofaanatti dubbateem. Yeroo sanatti kan qalbii koo tuquu fi mooraalii kiyyas baay'ee gadi buusu tureem. Fuudheera waan naan jedheef maaliif fuute jechuu hin danda'u. Sababiin isaa immoo anirraa fagaadheen daa'ima koof jecha mana namaan jiraam. Yeroo sanatti aarii koo qabbaneeffachuuf jecha maatii koo bira baadiyyaan galeem. Achuma haati manaansaas dubartii manaannoo keenyaa waliin guddannedhaam. Garaattis godhatteetti naan jedhaniim. Kan miidhame takka ana dhamitire hanga isheen deessutti taa'een ilaalu jedheen ammas gara magaalaa Finfinnee dhufeen mana namaa barbaaddadheen mana namaa sanuu milkaa'een maallaqa gaariitiin hin galeem. Maallaqa gaarii kan hin jedhu yeroo sanatti dubartii magaalaa Finfinnee hedduu mana namaa galtee hojjettuudhaaf qarshii 400 yookiin immoo 5 kaffalamaam. Ani garuu kan ittiin hin qacarame qarshii 900niim. Hojiin guutummaa guutuutti kan keedha naan jedhani yoo dadhabde nama biraa maallaqa kee lamattirree ni galchina naan jennaan maaliyyuu haa ta'u nan hojjedhan jedheeni. Akka carraa ta'ee hojiin sun akkan sodaadhe mitiim. Haadha manaa abbaa manaa daa'ima waggaa 5 tokko mana guddaa gamoo abbaa darbii tokko qabu lafa kaaree xiqqoo irratti kan mataa isaanii kan ta'e keessa jiraatu. Yeroo akkanatti fagootti ilaalan maal ta'a jireenyuma akkasii daqiiqaama tokkoof jiraatanii lubbuun namaa darbee nama jechisiisa. Uffannaan haadha manaa, konkolaataan, dibatni ishee, haalli dubbii ishee, rifeensi ishee haaraan waan hunduu wanta anaan gojomaasisu dubartiin kamiyyuu otoon jireenya kana argee yookiin immoo jiraadhee jettee kana hawwitudha. Haati manaan biyya Dubaay irraatii meeshaawwan elektirooniksii xiyyaaraan fiduutiin magaalaa Finfinnee namoota meeshaa elektirooniksii raabsaniif isheen immoo raabsiti. Qabeenya guddaa sochoosti. Abbaan manaan hoteelaa fi reestooraantii kan mataa isaa ta'e ofii hoogganu ni qaba. Dabalataan konkolaataawwan garaagaraa bitee gurguraa. Kuni har'a miti. Yoo xiqqaate waggaa 12 duraa. Yeroo sana miindaa kanaatiin hin gale mitiire maallaqni homaa isaanitti hin fakkaatu. Keessumaa haati manaan jireenya haftee anamma jiraadhutti baay'ee naaf gadditi. Qarshii 5,000s 10,000s naaf kennitee miindaa kun alatti warra koo daa'ima koo akkan gargaaru na taasifti. Mana akkasii argadheen nan ba'aare anaaf jannatadha. Dhukkubsadhee dhukkubni otoo mataa natti irratti ba'eerree gonkumaa hin dubbadhu. Naaf ta'ee fayyaa kootti akkan hojjechaa jirutti hin beeksisa. Isaanis baay'ee na jaallatu. Abbaan manaanis haati manaanis jechuudha. Ana biratti haati manaan daa'ima lammaffaa godhatte. Haadha ishee taanee daa'ima lammaffaa kanas gargaaree kan ishee kaase anadha. Kanarratti sanaan baay'ee na jaallatti. Haa ta'uutii garuu naannoo waggaa 6 mana sana ergan ture booda haalonni mana keessaa jijjiiramaa dhufanii. Haati manaan qofaatti mana bituu, abbaan manaan iccitiidhaan maallaqa maqaa nama biraatiin kaa'uu fi kanneen kana fakkaatan wal dhoksuu jalqabanii. Ani kan hin ciisu kutaa gadii keessadha. Bakki ciisicha isaanii immoo irra keessadha. Yeroo isaan walitti hin buune yookiin immoo jecha darbaa walitti hin dubbanne hin qabanii. Gaafa wal lolanii ta'e abbaan manaan danda'ee hojiin hojjetu manuma oola.
haati manaan immoo erga walitti bu'uu jalqabanii deddeebi'insa gara biyya Dubaayitti gootuu dhaabdee bakka bu'insaan namoota qofa bilbilaan ergisiifachuu jalqabde. Suuqii mana elektirooniksii jabaa yookiin immoo guddaa tokkos bantee namatti qacartee hojjechiisuu eegalte. Kanaan booddee ture dubbiin haati manaaf abbaa manaa baay'ee babbadaa kan dhufe. Kutaan ciisichaa dur sadii, tokko kan isaanii, tokko kan mucaa isaanii fi kan koo ture. Manni meeshaawwan garaagaraa keessa taa'u tokko ni jira. Meeshaawwan sana baastee bakka biraa kaa'uun haati manaan siree haaraa galchuun siree isaanii adda qooddatanii. Abbaan manaan kun maaf ta'a jedhee yeroo hedduu si'a hedduu boo'ee otoo ani ijaan ishee argu kadhachaa ture. Haa ta'uutii garuu isheen homaa duubatti jechuu didde. Kanaan jireenyi isaanii jalqabe. Siree adda qooddatanii naannoo baatii 8 booda haati manaan kutaa ishee keessaa hodhu kana gati jettee peestaaliitti hiitee waan peestaalii gurraacha guutuu ta'e tokko natti kennite. Fageessi gati waan naan jetteef wanti kun maal yoo ta'e ofii qobaatti qabdee gati naan jetti jedheen bakka itti nyaata hojjetamu baankolii keessa booddeen ilaala jedheen kaa'ee waa beekuu, waa shakuu, waa hubachuu irratti namni natti hin gitu. Sanaan yeroo isheen manaa baatu waan sana yeroon banu wanta nan hin beekne kaartonii keessaa yaaseen baasee sokkeetti ni qaba, chaarjeriidha, waan dubartiin rifeensatti filattu fakkaata. Ifaadhaan yeroon qabsiisu hojjechuu dinnaan waan hin hojjenneef gati naan jette jedheen fuudheen akkuma naan jette fageesseen meeshaa keessatti gate. Sanaan booddee naannoo guyyoota 20 booda kutaa ciisicha ishee otoon qulqulleessu meeshaa makana deebiseen argadhe. Meeshaa makana argeen haxaa'een qulqulleesseen deebiseen kaa'ee. Guyyaa biraas akkanuma argeera. Wanta rifeensatti sirreeffattu natti fakkaatee ture. Guyyaa tokko galgaladha. Nyaata otoonani gara ciisicha isheetti geessuu fi wanti kun ifaatti sakka'amee yookiin immoo qabatee meeshaa kanan argaa. Yeroo kanaanis haadha manaa kanaatiin maali irbaata booddee rifeensa keessan hin sirreeffattani ture han meeshaa rifeensatti sirreeffattan ifaarra kan gootanii jedhee yeroon gaafadhu yooman ifaarran godhee jettee naaf deebiste. Yeroo kanaanis kuni maaliree yeroon jedhuni ijji ishee akka nawuu tokko ta'ee lakki inni waan biraadha atin beektu isa miti jettee naaf deebiste. Yeroo kanatti kun isa miti taanaan maaliree jedheen gaaffiin hin taane sammuu koo keessatti uumame. Bulee ganama yeroo isheen baatu meeshaa sana bakka taa'eetii baaseen ilaaluun jalqabe. Yeroon ilaalu kaartonii isaarraa dubartii miila margaanfattee meeshaa kana qaama saalaa ishee keessa gootuun arge. Nanni yoo hin taane seexanatu narraa ka'e. Sababiin isaa immoo gaa'ela isaanii gidduu wanta jiru sirriitti nan beeka. Waliin hin ciisanii, walitti hin dubbatanii, haati manaaf abbaa manaa garaa ta'aniiru. Inni immoo akka nama hiriyaasaa wanta guyyaa guyyaadhaan isheef isa gidduu jiru tokko lamaan nattaasa'a. Isheen garuu kan koof kansaa dhumeera. Tarii yoo mana murtii deeme mucaan kiyya isa waliin hin jiraadha jedhee waan filatuuf jecha jaalala gaarii haadhummaa wanta hin kennineefiif sodaadheen mana kana keessa jiraadha malee wanta isarraa barbaadu tokkoyyuu hin qabu jettee nattaasofti. Dhugumatti lakkoofsi maallaqaa isheen guyyaa guyyaatiin mana sana keessa teessee waamtu uummanni Itoophiyaa ta'u walitti qabameeyyuu maallaqa hanga kanaa ni qabaayii anaan jechisiisa. Innis akkanumadha. Konkolaataa gosa garaagaraatu yeroo yeroodhaan mooraa keenya keessatti argama. Kanaan maarree guyyaa guyyaadhaan baneen wanta kana ilaaluun jalqabe. Booddee irratti wanta kana fuudheen guyyaa biraa ifaatti yeroon sakka'u bakka ta'ee ni dhifte. Bakka ta'ee yeroo ifu wanti sun sochii xiqqoo argisiisu jalqabe. Sirriitti adda baafadheen eenyuyyuu na bira hin jiru mitiire anis qaama koo keessa kaa'een maal akka ta'e nan ilaale. Guyyaa sana hanga tokko qofan qaama koo keessa galchee otoo eenyuyyuu natti himin itti fayyadama isaan bariin guyyaadhaa gara guyyaatti meeshaa kanatti fayyadamuun jalqabe. Isheen ni baati ani kana tuquun takkumatti ta'a. Nama ajaa'iba mitiire cubbuu namaan qofa baruu otoo hin taane ofiillee baruu beekuu hin danda'ama. Kana qofaa miti abbaan manaan isheerraa waliin ciisuu waan dhabeef otuma isheen mana jirtu ana waliin ciisuu jalqabe. Bakkan deemu dhiiran beeku waan hin qabneef anis toleen jedhe. Haa ta'uutii garuu isa waliin ciisuu jalqabeen meeshaa kanas hin dhiisne. Guyyaa guyyaadhaan fayyadameen akka hin beekamnetti hin kaa'a. Naannoo baatii 4 meeshaa kana anis ergan fayyadamee booda haati manaan abbaa manaadhaaf waraqaa waliiguu ni dhiyeessitee fi abbaan manaanis tole jedhee mallatteessee beellamni mana murtiitti qabamee fi mucaan isaanii isa biras ishee biras hin dhaqu kana ni taa'u ishee waliinidha jechuun anaatiin filatee maatii rakkisee jabaatee nama guddaa ta'eera. Haa ta'uutii garuu ilaalchii fi yaadni isaa akkuma ijoolleedha. Kan lammataa rakkoon qabu haadhuma isaa jaallata. Kanaan beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiranii beellama isaanii baatii 2 booda haati
haati manaan guyyaa tokko har'a hojiin dhaqu jettee bakka ciistuutii ka'uu diddeem. Anis cireeshees laaqanashees bakka jirtutti ergan geessee fi booda hojii kiyyallee xumureen akkuma reefu ofirra taa'een naannoo sa'a 8 televiizinii qaanaa baneen ilaalu akkuma nee galeen televiiziniin na jalaa gubataam. Sagaleen dhohiinsaa diidaatii dhagahame mana baay'ee gadi bahuu waan hin danda'amneef sanuu otoo isheen jirtu gadi baheen ilaalleem. Xiqqoo ture ifaan deebi'ee dhufe yeroon televiiziniitti sakka ilaalu televiiziniin hojjechuu dideem. Sagaleen taan immoo wanta na dhageessisee tureefis haadha manaadhaan televiiziniin na dide jechuuf balbala deemeen itti rukuteem. Haa ta'uutii garuu balbala naaf banuu diddeem. Ammas naannoo daqiiqaa 30 tureen deemeen balbalatti rukuteem. Televiizina sana akka naaf sirreessituuf jechuudha. Homaa naaf banuu hin dandeenyeem. Naannoo toora sa'a 11tti si'a sadaffaaf deemee rukuteen naaf banuu dinnaan har'a aarteetti. Waa'ee abbaa manaa isheetti waa'ee ijoollee isheetu ishee dhiphisee jennaan yookiin naa banuu diddeetti yookiin immoo rafteetti jedheen dhiisee. Kanaan abbaan manaan yeroo dhufu nan gaafadha jedheen hanga galgala sa'aatii 2tti ijoollee waliin hin taa'eem. Haa ta'uutii garuu naannoo sa'aatii 2 ture jennaan abbaan manaan bilbilee ijoolleedhaan rafaa jedhii har'a bakka hojiin bulaa jedhee natti dubbateem. Ijoolleenis dubbisanii nagaatti jedhee bilbila cufateem. Irbaata hundumti keenyayyuu waan nyaanneeruuf haadha manaaf nan dhiyeessa jedheen naannoo toora sa'a 2 walakkaatti irbaata fuudheen balbala yeroo rukutu ammas naaf banuu diddeem. Kuni fayyaaf miti jedheen akka ijoolleen narratti hin dubbanneef immoo raffiseen taa'umsa banaa irra keessa foddaa na argisiisuu danda'u gara kutaa ciisicha isheetti harkisee fidadheen asii gadi yeroon ilaalu haati manaan meeshaa sana miila ishee gargar bantee qaama saalaa ishee keessatti akka gooteen ijji ishee banaadha sochii dhaabdeeti. Na ilaalaa jirti fakkaata nan waama na dhaga'uu diddeem. Na jalaa dhowwaachuu diddeem. Qaamni koo battaluma gogee yaa waaqayyo maaliin godha jedheen furtuun gara biraa narra ture furtuudhaan baneen kutaa sanan seeneem. Tarii situ ajjeesillee waan hin jedhamuuf waa'ee yakkaa abbaa manaa koo duratti xiqqoomallee waan nu badheeruuf durseen otoo nam tokkotti iyyuu nimin bakka isheen jirtutti suuraan kaasee meeshaa sanas suuta jedheen qaama ishee keessaa baasee. Sababni du'a haadha manaa ifaan sila dhufee televiizinii kiyya gube yeroo sanatti isheen fayyadamaa waan na turteef ifaan humna godhatee dhufee sagalee dhukahaa bakkeetii dhageessise isheetiin immoo lubbuu isheellee dabarseera. Asiin jedha achiin jedha galagaluu diddeem. Meeshaa sana yeroon ifaatti kaa'u homaa sagalee dhaabeera jechuun immoo gubateera. Gogsee ishee hambisee miila isheellee walitti qabuuf humna addaa na gaafateem. Sanaan booddee nan iyya keessaan fuudheem. Abbaa manaattis nan bilbileem. Ijoolleen fiiganii dhaqqabanii abbaan manaanis daqiiqaa 30 booda mana gaheem. Cufattee akka mana oolte ijoolleen iyyuu ragaa naaf ba'anii haa ta'uutii garuu nyaata keessatti summii dabalteetti jechuun maatiin haadhi mana anaan shakkanii abbaan manaanis walitti bu'anii walirraa adda bahuuf waan turaniiruuf shakkamee hidhaa gadda haadha manaasaa irratti guyyaa 2 buleem. Haa ta'uutii garuu dhumarratti sababa isheen ittiin duute yookiin immoo boqotte yeroo dirqama natti ta'u gaddi dhumee torbee booddee maatii abbaa manaa kaa'een rakkoonsaa meeshaa kana akka ta'e televiiziniin illee akka gubate diidaa sagaleen dhugaa akka dhaga'ame yeroon isaanitti ragaa kana waliin hundumtuu amananii fudhatanii yeroo sanarraatii kaasee yaa waaqayyo du'arraa baga na oolchite jedheen isa galateeffadha. Sababiinsaa otoo guyyaa sana bakka hojii deemteetti ta'ee ani utaaleen meeshaa kanatti fayyadamuun koonoonu adda ba'iinsi gaa'elaa baatiiwwan muraasa booddee isaan gidduutti gaggeeffamu ni dhaabbate. Sababiinsaa immoo haadha manaatu boqoteen walabdeen haati manaaf abbaa manaa fedhiin gaa'ela keessatti jiru elaa kunoo du'a hin bareenneef nama gahaa. Haadha manaaf abbaa manaa kan walirraa adda baasuuf ka'e quufadha malee beela yookiin immoo rafnee hin turre. Miileenni guyyaa guyyaatiin lakkooftu abbaa manaa ishee duwwaarraa kaasee ishee waliin hojjetu akka isheen jibbitu taasisee. Sanaan booddee haga har'aatti ani manuma sana keessan jira. Haadha manaa isaa miti fuudhis nan jedhaanii haa ta'uutii garuu abbaan manaan na waliin ciisaa. Mana kanatti maallaqa gaariis nan argadha. Ijoolleensaas anaan jaallatu. Yeroo nani galuu fidhan jedhuuni si waliin gallanaan jedhuun baadiyyaas abbaan manaan na fuudhee mucaa koo deemnee ijoollee isaa waliin naaf ilaallee maatii koodhaaf qorqorroo isaanii jijjiiree deebi'eera. Erga haati manaan duute wanta mana keessaa kan to'atu anadha. Kaanillee miti abbaan manaan koollee anarratti kan fuudhe haadha manaasaa waliin adda bahee as Finfinnee keessa dambas kabbaarii yookiin immoo dambii eegsiftuu ta'ee hojjechaa jira. Isaatiin qaamaan gonkumaayyuu argachuun barbaadu haa ta'uutii garuu haalli jireenyi isaa har'allee wanta na gaddisiisuuf maallaqan argadhurraatii nan gargaaraanii. Haa ta'uutii garuu jireenyi tolaan gaa'ela yookiin bultii yookiin immoo daa'ima koo waliin nan jiraachisne hanga yoomitti akka na waliin itti fufu ani hin beeku. Tarii yeroon yaadu haala kanaan itti fufnaan dhumni jireenya koo mana kana natti
ani hiyyeettiidha, mana yookiin lafan qabu, abbaan manaan koos nama nagatee deemedha. Har'a tarii mindaan argadhutu bareedaadha malee hamma nama barateen oliidha malee mana kanaa bahee jennaan muuxannoodhaan yookiin immoo waan biraadhaan bakka itti qacaramu yookiin immoo hojjedhuun qabu. Hireen yookiin immoo gaheen koo kanumaan jireenya koo tufuudha. Cubbuu sakaleessaa jalaa Rabbi na oolcheera. Isa kanammoo yoom akka keessaan ba'u yookiin immoo keessaatiin miliqu Rabbi duwwaatu beeka. Mee otoo sin ta'ee jireenyi keessan maatii akkanaarraatii dhuftanii jireenyi dhiibdee jireenya kanatti otoo sin galchitee maal yaaddu maal gootu? Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftotaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooddu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii keenya seenaa kana dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin isaatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.